Hayyee kabajamtoota YouTube yookaan chaanaalii koo baga jiraattan arra wal garree jirra walitti deebinee jirra ni haasofnaa ni taphannaa eebba kaasta kiyyaas asumaan har'a isinitti ibsachuun barbaada. Ashama harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga nagaa taatan baga jiraattan baga jiraanne kan itti argamnu jechuudha chaanaala yookiin YouTube aadaa bareeda qabna jedhu irratti. Hayyee kabajamtoota chaanaalii kiyya yookaan immoo hordoftoota chaanaalii kiyya guutuun keessan har'a walitti deebinee jirra guyyaa haasawaati eebba albama kaasittaa kiyyaas mattiin isinii haasawaa baganarra nagaa walitti deebinee isiniin jedha YouTube koo aadaa bareeda qabna jedhuun har'a walitti deebinee jirra. Hayyee hordoftoota YouTube koo dhiifama isin gaafachaa dhiifamichis kana dura naa barreessaa turtanii argeen jira komentii keessanis akka tasaa ta'eetii guyyaa san dhiifama godhu dachaa irra deddeebiin isin gaafadhaa. Kana booda arras kaleessas aadaadhaan beekama aadaan booda aadaa osoo jirtu isinitti hin dhufu dhiifama naa godhaa isin jechaa dhiifama isin gaafadha yaa hordoftoota kiyya. Kanaaf gaafin isin achi jalatti gaafatan har'a guyyaa deebii argattanii jirtan. Akkuma viidiyoo reefis irratti argitan jechuudha. Khadiijaan baay'isee itti bareedee jira, hedduu itti bareedee jira, hedduu miidhagdee jirti. Hayyee kabajamtoota yookaan immoo hordoftoota YouTube koo hundaan gaafii isin gaafachaa turtaniif deebiseeraaf har'a faaya kiyya kan ganama kaleessaa aadaa bareeda qabna jechaa sirbaa ture san isa waan narraa beekaniif isinis na qofattanii uffadhee isiniif deebii keessan deebise jedhee yaada. Itti aansee immoo kaasittii koo haaraa aadaa teennoo bareedduu aadaa teennoo jedhu qabadheen isin dhufaa jira ammas aadaa dhumatu keessatti baa'ata kaasita kana keessatti. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa isinin ja'a. Asuma keessatti immoo Oromoon hunduu Oromoota qofa otoo hin taane warroonni na jaallattan guutuun dinqisiifatan guutuun subscribe naa gochaa YouTube kana akka nu guddistan gaafa isin YouTube kana naa guddistan anis aadaa uummata kana caala dalaga. Kanaaf yoomillee subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Jechuudha isin kadhachuuf osoo hin taane chaanaala kana daftanii subscribe gootaniitiin biyyaansi guyyaa tokkotti 20, 30, 40, 50 miliyoona iyyuu galchuu dandeessanii jechuudha. Hayyee yaa kabajamtoota yookaan immoo hordoftoota YouTube aadaa bareeda qabnaa. Amma albamiin kiyya yoo rabbi jedhee baatii 2 qofatu na hafee hojiilee ajaa'iba isinii hojjedhee isiniif qopheessee jira. Ammayyaas aadaa seenaas waa'ee biyya keenyaas hunduma isaa hammataaf keessatti kaasetichi kun kaa nuti immoo wal malee homaan qabnu waan ta'eef aartii kana guddisuun dirqama keenya. Kanaaf aartii guddisuudhaaf immoo gaafa nuti YouTube akkasii saaqanne subscribe gochuudhaan jajjabeessuun dirqama keessa waan ta'eef nutis dirqama qabnu bahaa jirra isinis dirqama qabdan nu bahuun dirqama keessan yaalammiiwwan tiyya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin ja'a yeroo hundumaa. Baatii 2 booda albaaba isitti irratti wal argina guyyaa san yoo as jiraadde immoo wajjumaan eebbisna yoo hin jiraanne immoo wanni ani godhu jechuudha chaanaala kiyyaan Kush 5 Show Studioodhaan share nin godhaaf jechuudha haidhisii oromummaan isin narraa qabdu saroon waan ta'eef. Hayyee ka teknooloojii gaafa jennu yaa dhaggeeffattoota yookaan immoo kabajamtoota dinqisiifattoota kiyya. Uummanni keenya YouTube kana. YouTube koo qofa otoo hin taane YouTubeelee warra YouTube qaban hunda isaanii jala deemuu qabna. Maaliif dirqama yoo san guddannee wal qabannee jabaannee biyyattiidhaaf taana teknooloojiin sa'a ture kana keessatti YouTube walii kanarraa cufames waliif duullee walii tumsinee akka hin cufamne gochuu haala danda'ama ta'e. Kanarraa kan hafe immoo wal jajjabeessuun dirqama sabaaf sablammii yookaan immoo Oromoota maraati. Maaliif aartiin gaafsan guddatti gaafsan jabaatti. Aartii kana guddisuudhaaf immoo warroota waan akkasii YouTube saaqatanii aartii irratti hojjechaa jiran kana warroota YouTube mataa isaanii qaban hundumaa jala deemuu qabna. Akkasumas immoo aartistoota weellistoota yookaan shamarranis dhiiras kan duris kan ammaas gahee mataa isaanii dirqama mataa isaanii bahaa jiran waan ta'eef wal qabannee tabba haa baanu waliin jenna. Kanaaf YouTubein kun YouTube aadaa bareeda qabna jedhu kana. Hundi keessan kiyya qofa miti YouTubeelee jiran hunda haa jajjabeessinu. Kanaafi Khadiijaan har'a itti bareedee jira leedha. Sammales albaaba ishii yeroo gabaabaa keessa baatii 2 booda jechuudha ni eebbisiisti jechuudha. Kanaaf yookaan immoo hordoftoota YouTube aadaa bareeda qabna jedhu kana anis qophii koo yookaan sagantaa koo xumureen gara keessanitti dhufu jira. Isin immoo hojii kiyya babbareedaa kana kaa ammayyaas aadaas seenaas hunduma of keessatti hammatee jira. Hojii kana harkaa fuutanii akka itti gammaddan gammachuu guddaan qaba. Kanaaf qophii koo sagantaa koo xumureen jira. Rabbiin akka qarii baatii 2 booda jedhee sagantaa isaa qabadheera. Isinis na faana ta'a anis isin faana ta'a asuma rakkattu albama kiyya guutuu. Ashama harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga nagaa taatan baga jiraattan baga jiraanne kan itti argamnu jechuudha chaanaala yookiin YouTube aadaa bareeda qabna jedhu irratti. Kanaaf gaafin isin achi jalatti gaafatan har'a guyyaa deebii argattanii jirtan. Akkuma viidiyoo reefis irratti argitan jechuudha Khadiijaan baay'isee itti bareedee jira
hedduutti bareedee jira, hedduu miidhagdee jirti. Aadaa Arsiitii jechuudha. Oromoo Arsiitii gasiin uffatte baay'ee miidhagdee jirti jechuudha. Dhugaa keessanii isin qofa osoo hin taane gaaf dura intarvii isin godheen ture. Intarvii san irratti jechuudha uffata hin taane uffattee dhufte osoo aadaa akkanaa bareeda kana qabdu jechuudha. Kanaaf waa malee miti har'a kan dhufe anis dhiifama isin gaafachuu dhufe dhiifama keessaniif immoo isinis akka dhiifama naa gootan abdiin qaba. Kanaaf Khadijaan har'a itti bareedee jira leedha. San malees albaaba ishii yeroo gabaabaa keessa baatii 2 booda jechuudha ni eebbisiisti jechuudha. Kanaaf baatii 2 booda albaaba ishii irratti wal argina. Guyyaa san yoo as jiraadde immoo wajjumaan eebbisna. Yoo hin jiraanne immoo wanni ani godhu jechuudha chaanala kiyyaan Kush 5 Show Studioodhaan share nin godhaaf jechuudha. Haidhi isii Oromummaan isin irraa qabdu saroon waan ta'eef yoo waan biraa danda'e immoo waan biraallee qarqaaruu ni danda'a. Kanaaf isinis jechuudha isin kadhachuuf osoo hin taane chaanala kana daftanii subscribe gootaniitiin biyaansi guyyaa tokkotti 20, 30, 40, 50 miliyoona yoo galchuu dandeessanii jechuudha. Maaliifuu isin saba bal'aa waan taataniif Oromoon immoo saba xiqqaa miti saba bal'aadha. Kanaaf Oromoon garaa laafadha miti saba ofii miti saba biraatiyyuu ni nyaachisa ni obaasa. Kanaaf isin email banattanii subscribe gochuun isitti ulfaataare isinitti hin ulfaatu amma booda immoo subscribe godhaa jedhee isiniin kadhu jechuudha. Kanaaf asumarratti argitanii aadaa bareeda waan bareeda qabattee dhufte chaanal kanarratti waan argattaniif subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabaja. Kanaafuyyuu dhiifama isin gaafadheen jira dhiifama akka isin naaf gootan immoo abdiin qaba. Nagaa naaf ta'a bakkuma jirtanitti.